السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو أردفتو تكنكو أردفتو تفجير شازينو فياكي سني بقرب ساكنا نسنجين سنين جرب ليون كيا رمضان دفار اللي ربي نتين واقو اللهم بلغنا شهر رمضان ربي نما جيسو مني راكب لهم ربنا واتايسو نسنين جدا الرمو إن شاء الله waa'ee somanaa wal qabatee waa'ee quraanaa isin itti agarsiisaa isiniin jedha inshaallah warreen quraana akkamitti gadi buufannaa jettanii inshaallah quraanaa haala ittiin gadi buufannee jawaala keenya irratti irraa qaraanuu waliin ilaallaa ka beektanuu akkuma beektanii warran beekneef inshaallah qoodaan isiniin jedha amma beekumsa kootii aappiin quraanichaas kunoo isa kanaan isiniin jedha ol quraan soddoma juuzii offlaayinii kanaan isiniin jedha inshaallah quraana kan argachuudhaaf pilistoorii keessa dhanna kunoo pilistoorii isa kana pilistoorii keessa bismillah pilistoorii keessa dhattaniitiyyi ol quraan soddoma juuz offlaayinii jettaniitiyyi sartiin jettanii itti barreessitu jechaadha asirratti gubbaa kanarratti ol Qur'aan juuz offline jettanii barreessitu kun akkuma kanatti tarree lamaffaarraa kan argaa jirtumi all Qur'aan juuz offline recorder ka jedhu kanarratti tuqxani sana booda quraanni dhufeessinii ba'aa jechaadha irraan gadeetti akkasitti dhufeessinii baalaa quraanni isin kana keessaa kamiin buufattu isa kana gadi buufattu jechaadha kunola isa ol qur'aan recorder ka jedhu kanayyi gadi buufattani isuma tokkoffaa irratti argamu kanala ol qur'aan soddommaffaa kanayyi gadi buufattanii isiniin jedhaan gadi buufadde waan hin jiruu fi open jedheeruman seenan ammalaa kuno gadi buuseen jira jechaadha kuno openiin tuqaa isiniin instaala godhattu garanaan yeroo gadi buufattanii jettan akkana isinii dhufaa kontinii wattoonii waggaa kontinuu jettaniin akkanatti fidee isinii baasa as keessatti wanni nuti ilaallu yoo quraana banattee ilaaluu feeti jetteette kunoo bakka suuraa quraanaa kana tuqxaa yoo sagalee wanni harfii quraanaallee yoo barachuu feete kunoo aliibbaa taasaa du'aa illee ni qabaa qiblaa illee ni qabaa ammallee quraana xixiqqaallee ni qabaa jechaadha akka du'aatti kunoo laamma iqra bismi rabbika alladhii khalaq kan amma akkasitti argamu kana jechaadha dhiifama kunoo kan amma asitti argamu jechaadha na as keessatti quraana isin kunoo as keessa galtaniiti yoo qara'uu feetanii jettanii akkanatti banattu quraana juuzii soddomman akkanatti fidee baasa ingiliffaa fi arabiffaan jechuun arabiffaan suuratul anbiyaa suuratul hajjii suuratul mu'miniina suuratul nuuriin suuratul baqaraa imraan nisaa'i hanga quraa'utu birabbil falaqitti kan inni fidu beektanii hoggaan akkanatti isinii fidee jedheedhe suuratul naasii akkanatti irratti tuqxaniiti suuraa fidee gassinii baasa yeroon akkanatti fidee isinii baasee jedhee akkanatti qaraatu jechaadha akkanatti dalgattooftanii akkanatti nola gara feetanitti ooftuu jechuudha qul huwallaahu ahad qul a'uuzu birabbil falaq kun akkanatti jechaadha harkumaaniyyee asiifachooftanii qaraatu yoo feetanii gubbaa gadi qaraatu yoo feetanis asii ol qaraatu jechaadha suuratun nisaa'i imraaniin kanatti harkuma keessanii olumaa gadooftanii irraa qaraatu jechaadha kan quraanaa suuraadhuma quraanaa kanatti irra jira jechuudha riid quraan inni ittaan immoo du'aa'idha kunola du'aa si yoo feetanii jettan as keessa jira jechaadha du'aan kuno ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم كن دعاء الله كيس جرا جچار قرآن كيس كجرتي دعاء في ترتيب نوكاي جرا جچار اسما كيس ترغتو كنله كنولا ربنا لغفور شكور ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم كنولا دعاء اسما كيس جرا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير akkasitti du'aa illee as keessaa argachuu dandeessuun isiniin jedha bakki isin du'aa argattan kunoo bakkuma harka namaati kunoo akkuma nama du'aa kadhatuutti kan inni jiru waan quraana as keessaa argattu jechaadha warri immoo harfii immoo ilaaluu barbaaddanii warri harfii warri amma dura quraana hin qaraane kan aliif irraa jammartanii qara'uu barbaaddan immoo kana keessa galtanii aliif baataa ka jedhu kana keessa seentanii
hoggaa kana keessa seentanii jettanii kun akkanatti isinii fidala harfii hunda isaa isinii fidaa jechaadha akka gaariitti barachuu dandeessu jecha haaluma salphaadhaan quraana barannaa jechaadha namarraa fayyadamullee rabbiin sina taasisuu kunola sagalee michaa dhaggeeffachuu feetan akkanatti barsiisaa jechaadha sagalee isaa dhaggeeffataa qara'uu dandeessu حروف الإظهار حروف الإقلاب حروف الإدغام راء ميم لام واو حروف الإخفاء كنولا ما شاء الله جادلا حروفا قباب ما تكنسين برشوران ديسانو إظهاري أليفي إظهاري مالكتي حروف إقلامني إدغامني إخفاء مالكتي لكنو ما تدوري رتكا يجرى لاكنو garuu isin namni jal qabu gaa kana wanti inni irraa beeku hin jiru isin aliifuma kana akkatti qaradhaa harkumaan irra tuqxanii bakka feetan jechuudha ilaakuma laamma fakkeenyaaf i u akkasitti isin harkuma keessaniin tuqxani bakka quraanni jiru kana deemtaniiti harkumaan tuqxan yeroo tokko inni kan saanduqa keessa jiru kan ofuma isaatiif qaraa jechaadha wanni isin yeroo tokko irratti tuqxanii inni ofuma isaatiif qaraa alan immoo cal jedhu ammas hin tuqxanii tarree kaanitti dabartanii maashaallah dha bakka dheeratutti bakka gabaabatuttis inni gabaabsee dheeressee ni qaraa jechaadha isin tokkoffaan haala inni tuqxanii inni sadii kan inni dhaabu yeroo sadan kana qaree kee jedhee ni dhaaba isin achumaan immoo kan alani sana fide kan biraa darbuu jedhu in tuqxu yattanii isin sa fuuldura isaa kajiru inni achumaan ammas ni dalaga akkasiin isiniin jedha obboleewwan kiyyaa akka irraa barattanullee abdii guddaan qabaan isiniin jedha xuruuful hijaa'i mufarridatun namarraa fayyadamu hunduma kee rabbiin waa taasisu inni ittaan immoo kunoo maqaa sheekotiiti sheekotii yoo feetanii kana keessaa kan feetan irratti illee gadi buufachuu dandeessu kunoola abdul baasit abdurrahmaan as-sudaysi imaamu makkat al-haramayni kunoola asheek shureym asheek saud shureym illee kunoosa kana kunoola maahir al-aqiil ka jedhudha ali jaabir abdallah illee kunooti ali jaabir abdallah ali ibn abdurrahmaan abu bakir الشاطري مال جدا عند ثاني جو نجرو خنا كيسا كم فيته الرتب وفجوني دندي سني جتال عبد العزيز ابن صالح نكنو أكسين سنين جرب بليون كيا خنا كتك دي بوفتني الرا كراو دندي سو وفيته اللي ما كشيء كوتياس كيسا كم فيته الرتب وفجوني دندي سو يشول kan biraa immoo yoo quraana offline illee kan utuu shabakaan fayyadamne illee kan isin dhaggeeffachuu dandeessan illee kunoo appii kanarra illee ni jira jechaadha kan utuu shabakaan fayyadamne yeroo ta'u gadi buufattanii kunis shabakuma malee dalagaa baadatta gadi buufattanii kunuula qur'aanu kaamil alii jaabir abdallah biduun neettii jedha kunoo inni biduun neettii kun illee shabakaadhaan maleetti kan inni isinii dalagu inni garuu sagaleedhaan kunoo laama alii jaabir kunoo laama inni kun sagaleedhaan yoo dhaggeeffachuu feetan akkasiin isinin jala obboleewwan kiyya kan alii jaabir yoo gadi buufachuu feetan kun wala alqur'aanul kariim biduun internet ka jedhudha isa kana illee asirraa ilaaltanii gadi buufachuu ni dandeessu abdul waduud illee kun akkasuma jira alqur'aanu abdul waduud hunayf biduun netti jedha kunis isin qur'aana wanni ma keessatti akkasitti yoo barreessitan suuraa jaraasinii dhufa akkanatti irraa fayyadamuu dandeessu isiniin jedha wajazaakallahu khayranii nagaa rabbii keessanaa jiraadha yuutuubii kiyyallee sabskiraayib laayik sheer akkanaa gootanuun isiniin jedha obboleewwan kiyya isiniin jaalladha bakka jirtanutti nagaa rabbii keessanaa jiraadhaan isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh